Ashama harkifuuna jaalatamtoota fi kabajamtoota kuulan YouTube jalatti argamtan akkam fayyaa keessanii baga jiraattan hundumti keessan uumaan Oromoo akkuma beektan chaanaliin koo haaraa wanti ta'eef subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaa ilmaan Oromoo akkuma jirtanitti arramoo akkamitti kabsa Suudii hojjetan ka jedhu qabadhan isiniif dhiyaadhe akka ofii kootitti akka na jajjabeessitan abdii isinirraa qaba innis hojiitti kar hojiitti wajjin haa deemnu tokkoffaarratti lukkuu sirriitti qulqulleessee dhiqee loomiidhaa fi kaliidhaan qulqulleessee jira akkuma argitan kana baay'ee nama gammachiisa. Kaarotii qopheeffadhee jira ka barbaadetti qoota ka barbaade dhiisuu hin dandeetta jechuudha. Timaatimii qopheeffadhee jira shunkurtii diimaa qopheessee adiis akkasumatti qopheeffadhee jira. Asirraan immoo yoo deemnee baharaata qopheeffadhee jira yaani qimamii biyya tanaati loomii gurraattiidha girfaadha mismaarii fi filfil aswadii habbaadha jechuudha yaani كمون مطحونة بهارات كاري فلفل أسود بهارات سبعة يعني 7 مشكل زنجبيل في قرفة في هيل حبة قبي فدي درجة شو لكم أرجع كان وانت تهيف أما كره جيتي وجين ديمنا كان عفو نفانا ترى شنكرتي من عمنا ممرجة شو شنكرتي بالشيس سنيزر راه بالصوت تيا كناكم أرجع جبتان شنكرتين بفصالون ساقط يسجرا كنا أرجع جبتان تكاكا أما موك أمامي إتقونا أجد شو أتوقف فارتي أكني مالي فلفل أتو لوني قراتي إتقونا هيلي دا أرجع تنجدا هيلي في مسمار جرجتو كان قرفودي بيتينا كان إتقونا Marifi aamni isaa akka sirriitti namatti tolu waliin itti goona jechuudha. Argaatanii akkasuma baharaata guutuu itti naqna. Meelee guutuu soota daldee waan kabsatti godhamu guutuu itti godhee kan jira. Sirriitti waliin dhaha. Akka sirriitti baharaata kun wal fudhatuufi jechuudha. Akka argitan abdiin qaba guutuu isaatu akkana ta'ee jira jechuudha wal fudhate achirraan immoo eegeen wal fudhateen booddeetti immoo bilchaatu isaa yoo argine wal fudhachuu isaa timaatimii qopheeffanne itti naqna kun akkuma argitan timaatimii itti godheetan jira walitti deebina hordoftoota tiyya hanga inni bilchaatutti isinitti mul'isa walitti deebina. Tole hordoftoota tiyyaa walitti deebinee jirra amma buqqisnee haalaaloo waan irra ta'e kun akkuma argaa jirtan kana sirriitti diimatee akka waan bilchaatu ta'ee jira. Amma immoo xiqqoo sii gaggaragalchinee akka argitan kana kunuun abdii qaba. Na argita akkanatti eeganuuf diimatee sirriitti bareedee immoo fuunee bishaan ho'isinee itti naqna jechuudha. Bishaan ho'ifadhee qaba wanta ta'eef osoo lukkuu irratti hin taane cinaatti naquu qabdan bishaan maaliif xahamee irraa lollaa wanta ta'e kunoo na argitan jedhee abdii qaba. Daqiiqaa 15 immoo ni qadaanna jechuudha gaaziitti ol qabne hanga inni bilchaatutti jechuudha hordoftoota tiyya nafaana tura turtii gaarii hanga walitti deebinutti. Hordoftoota tiyya eega bilchaatee kalarii akkanaan of kennee jira lukkuu kana ammoo cheek godhuudha itti galabban ilaallaa jechuudha. Bilchaatee moo hin bilchaanne ka jedhuufi sirriitti shittaan isaa baay'ee namatti tola afuurri isaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana akkana ta'eera kalariin isaa. Soo gidduutti ilaaltanii kan barbaadan zayitiitti immoo lukkuu kan barbaadde achitti itti naquu dandeetta rooza kan barbaanne immoo lukkuu keessaa baastee firimii keessa galchuu dandeetta. Kanaafuu hanga dhumaatitti na wajjin tura kun kabsaan kiyya akkana fakkaata hanga dhumaatitti na wajjin tura. Akkuma argaa jirtan kun kabajamtoota teenna kabsaan geeffamee jira hojjetame ani garuu tajaaja isaa immoo firimii keessa godhee akkanatti xabbasee kun kana fakkaata baay'ee tokko namatti tola ka isiniif tola like share gochuun dagatinaa isiniin jedha.